Masina la tera, 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 masina la tera. Jesus la tera nufi, Jesus la tera nufi, Jesus la tera. Maqaa Waaqayyo Abbaat, kan Ilmaat, kan Hafuura Qulqulluutis Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maqaa Gooftaa keenyaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keessaniin iyyuu akkam jirtu isiniin jedha. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkasumas baga jala bultii dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 yaadannoo isaatiin isin ga'e jechaa. Egaa ayyaana kanaan wal qabatee ergaa xiqqoo isinii dabarsuu barbaanna. Kan waldaa warra wangeela maqaan Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota Fiichee Salaaletti. Kanaaf dubbii Waaqayyoo iddoo tokko dubbisiin sanbooddee kadhannee gabaabinaan dubbii Waaqayyoo ilaalla. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabee macaafni qulqulluu akkas jedha xiqqoon dubbisa. Bara mootichi Heroodositti Yesuus mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti yommuu dhalate. Kunoo namoonni ogeeyyii urjii lakkaan tokko ba'a biiftuu gara Yerusaalem dhufan. Isaan inni mootii Yihuudotaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuyi urjii isa ba'a biiftuu argine isaaf sagaduuf dhufneerra jedhanii iyyaafatan. Herodos mootichi kana dhaga'ee hin raafame. Yommus guutuunis isaa wajjin raafamanii yommus inni luboota warra hangafoota barsiisota seera saba Yihuudotaa keessatti walitti qabee Masiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Isaan immoo mandara Beetel kutaa biyya Yihuudaa keessatti dhalata. Raajichaan caafameera. Ati yaa Beetelem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaan hundumarra hin xinnaattu. Si keessaa kan mo'u tokko saba koo Israa'el kan bulchu hin ba'a kan jedhu jira. Ergasii Herodos jarreen ogeessota ofitti waamee yeroo urjichitti mul'ate isaan irraa hubatee hin bare. Jaraan immoo dhaqaatii waa'ee mucichaa hubadhaa qoradhaa. Ani dhaqee akkan isaa sagaduuf akkuma agartaniin immoo anatti himaa jedhe. Beetelemitti isaan erge. Kanaaf jarri waan mootichi jedhe erga dhagaanii booddee karaa isaan irra bu'anii kunoo urjiin isaan ba'a biiftuu arganii turan. Amma mucichi ture sana irra ga'ee dhaabbatutti isaan dura hin adeeme. Jarri urjicha yommuu argan gammachuu sana guddaan hin gammadan. Manattis lixanii mucicha haadha isaa Maariyaam wajjin argatanii lafatti gadi qumbifamanii isaaf sagadan. Qorxii isaanis bananii warqee ixaanaaf qumbii harka fuudhaa kennanii gara Heroodis akka hin deebineef abjuutti waan ajajamaniif karaa biraatiin gara biyya isaaniitti deebi'uuf sokkanii jedha hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa keenya waaqa keenyaa waan nu gargaarteef waggaadhaa waggaatti waan nu eegdeef si haa galatu. Amma immoo dubbii kanatti nutti dubbadhu nu barsiisi. Warri dubbii kana dhaga'an lafa fagoo kan jiran dhiyoo kan jiran sagalee kanaaf jajjabin gammachuun isaanii haa ta'u. Gooftaa koo waaqa koo ati nu gargaarin wajjin ta'i maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Egaa waa'een dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara kakuu moofaa keessatti karaa raajota garaagaraatiin dubbatamaa tureera. Egaa inni raajotaan dubbatame sun raawwachuudhaaf gaafa ga'e yookiin immoo gaafa raawwatee wantoota gurguddaa ta'an wajjin laalla. Egaa gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate akka inni dhalachuu danda'u luboonni fi warra seera macaafa qulqulluu beekan caaffata qulqullaa keessatti Masiin akka dhalatu eessatti akka dhalatu dubbisanii beeku. Haa ta'uyyuu malee warra abbaa macaafaa kun otuma jiranuu dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nama dinqisiisu qaamota gurguddaa lamatti mul'atee ture. Inni tokko tiksoota horii eeganitti mul'ateera. Sababni isaa ergamoonni sun mul'atanii maal jedhanii nagaan isiniif haa ta'u baga gammaddanii har'aa fayyisaan dhalateera misiraachuu isinitti himna jedhamee tiksootatti ergamoonni danuun mul'atanii akka fayyisaan dhalate tiksootatti labsamee ture. Xixinnootatti labsamee ture. Inni kan biraa warri macaafa beekan luboonni raajonni warri seera macaafaa beekan sun hangafoonni otuma jiranuu warra amantii Yihuuditti hariiroo hin qabne warra baha biiftutti immoo warra urjii lakkaan ogeessotattis Masiin akka dhalatu mootiin Yihuudaa akka dhalatu itti himamee ture.
Egaa warri urjii lakkaa'an kuni urjii keessaa urjii addaa tokko argan. Bara baay'ee urjii lakkaa'anii barri kun bara akkasiitti wanta akkasii hin ta'a, namni akkasii hin dhalataa, mootiin akkasii hin dhalataa jedhanii garuu urjiin isaan addatti argan wayii tokko jira. Urjii dur lakkaa'anii beekan miti. Urjii darbee waggoota hedduun mul'atu ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee dhalachuun mootiif milikkita kan ta'e otuma urjii arganuu urjii sana baha biiftutti arganii baha biiftuudhaa hin dhufan. Baha biiftuudhaa gaafa dhufan mootiin Yihuudaa, mootiin Yerusaalem, mootiin Israa'eliin bulchu dhalateera. Dhalachuu mootii kanaaf immoo nuni milikkita samii irratti urjii keessatti agarree dhufnedhaniit baha biiftuudhaa qabanii amma Yerusaalemitti maaliin gaggeeffamanii dhufan gaaf jettan urjii kanaan gaggeeffamanii dhufan. Urjiin kun isaan gaggeessee fidee Yerusaalemiin gaafa lixan gidduutti urjiin kun jalaa bade. Gaafa urjiin kun jalaa badu nuuni mootiin dhalachuusaa hin beekna. Mirkaneeffanneerra dhalateera. Kanaaf inni iyyaafannaa warra abbaa biyyaa warra sabichaa iyyaafanna jedhanii gara mootii Heroodosiin geeffaman jedha. Mootiin Heroodosiin nuyi baha biiftuutti dhufnee urjii agarreerraa. Urjiin agarre kun immoo Yihuudoota keessatti Israa'elootaaf mootiin dhalachuunsaa, masiin dhalachuusaa kan agarsiisu. Waaqa irratti milikkata agarree dhufneerraa eessatti dhalatee isa gannaa fi isa barbaannaa isa biraan nu geessaa jedhanii hin qoratan. Egaa mootiin Herodoos waan hin eegne waan ta'eef hirrifate hinna'i jedha. Isa duwwaayyuu miti guutummaan Yerusaalem isa wajjin hirraafamteedha. Egaa maaliif raafame mootiin Herodoos? Guutummaan biyya Israa'eloo otoo kakuu guddaa akkasii kana qabanuu maaliif raafaman gaaf jennu hin hubanne. Isa caaffata qulqullaa keessatti barraa'e masiin dhalatu sun, Kiristoosni dhalatu sun hojii maal akka hojjetu hin barre. Isaan teessoo isaatiin wal qabsiisee aangoo isaa qofaa wal qabsiisetti sodaate. Kanaaf raafame. Warri isa wajjin jiru hundumtuu raafame. Kiristoosni kan inni dhalate mootummaa Herodoos harkaa fudhachuudhaaf teessoo isaarra taa'ee lafa kana bulchuuf miti. Inni mootummaa seexanaa diigee isa seexanni sababa cubbuutiin ilmaan namaa qaba ture sana harkaa baasuudhaaf hojii seexanaa diiguudhaaf kan inni dhalate. Herodoos kana hubachuu waan hin dandeenyeef hirrifatedha. Egaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wal qabatee qaamni kun gammadeedha, qaamni kun immoo hirraafame. Hundi hin gammanne harraafame jira, hangadde jira. Mootiin Herodoos hirraafame hin gadde gadduu duwwaayyuu miti. Guutummaan Yerusaalem isheen kakuun duraan dursee dhageesse hubachuu dadhabuurraan kan ka'e mooticha duuka foon qofaaf gaggeeffamanii hirraafamanii jira. Warri baha biiftuudhaa dhufan warri 9 jedhaman kun garuu gaafa argatanii gammadanidha. Baay'ee nama dinqisiisu keessa mootichi immoo gara eenyuu dhaqedha kana kan beeku waa'ee masii kakuu kana kan dhagaye warra macaafa beekan jedhee raawwateeti warra hangafoota luboota fi akkasuma barsiisota seeraa walitti qabee masiin eessatti dhalataa yoom dhalate gaafannaan jarri macaafa saaqanii macaafa gaafa saaqan Yerusaalem Beetel keessatti dhalataadha. Sababni isaa immoo raajiin caaffameera, raajiin dubbatameera. Raajiin yaa Beetel ati magaalota biyya Yihuudaa keessa jiran keessaa mandaroota xixinnoo hin taatu jedhamee Yerusaalem Beetelemiif dubbatameera waan ta'eef Beetel keessatti dhalata masiin jedhan. Lafatti inni dhalatu beeku luboonni kun. Lafatti inni dhalatu beeku warri barsiisa seeraa kun. Garuu dhalateera gaafa jedhan homaatti hin fakkaanne. Deemanii ilaaluun barbaanne beekumsa isaa qabu. Hawwii isaa garuu hin qaban. Beekumsa isaa qabu, hubannaa isaa qabu, fedhii isaa garuu hin qaban. Maqaadhaan lubootaa, maqaadhaaf garuu barsiisa seerotaatii warra dubbii waaqayyoo beekaniidhu waan dhagaan kanaa fi macaafa kana wal maddii qabanii bakkatti inni dhalatu mirkaneessaniiru. Deemanii ilaaluudhaaf garuu hin barbaanne. Kun baay'ee nama dinqa. Haa ta'uyyuu malee mootichi dhufee warra baha biiftuudhaa dhufan sanaanii gara Beetel dhaqaa achitti dhalataa akka achitti dhalatu macaafni mirkaneesseera. Eeyyee urjiin keessan sirruma isin geggeessaa dhufee egaa kan inni dhalatu Beetel waan ta'eef Beetel dhaqaadhaan gara Beetel oggaa deeman dhaqaa akkuma mucicha agartanii waa'ee isaa qoradhaatoo gara koo deebi'aa ani na sagadaa fedha. Sagaduufi miti.
Inni mootummaa koo narraa fudhatu dhalatee na'ee ajjeesuu waan barbaadeef umurii isaayyuu qorateera. Urjiin sin agartan sun yoom argame aman fudhata jedheen daa'imoota waggaa 2 gadi jiran ajjeesuudhaaf kan barbaade hundinuu namni dhalatu kun Masiin dhalatu Kiristoos kun mootummaa koo fudhata jedhee waan sodaateef ajjeesuu barbaade. Inni garuu mootummaa biyya takkaatiin dorgomuuf hin dhumne. Guutummaa biyya lafaa kana cubbuu jalaa, guutummaa biyya lafaa kana harka seexanaa jalaa baasuudhaaf dhufe malee mootummaa Heroodosiin qofa mormee teessoo sana fuudhee biyya Yihuudaa geggeessuuf hin dhumne. Egaa macaafni qulqulluun jarri warri ba'a biiftuudhaa dhufan kun gaafa Beetelitti dhaqan urjiin sun deebi'ee mul'atee isaan geggeessuu jalqabe. Geggeessee dhufee lafa mucichi dhalatee jiru irratti achi ga'ee dhaabbate. Macaafni qulqulluun achi ga'ee dhaabbate. Gaafa sana hin gammadan jedha. Ilaalaa. Warri waa'ee masichaa kakuun dhageenye. Warri waa'ee masichaa macaafa hin dubbisne, macaafa qulqulluu wajjin, amantii Ibrootaa wajjin, warri hariiroo hin qabne, beekumsa urjii lakkaa'uu qofa kan qaban, urjii lakkaa'anii bara kan himan, waan ta'ii kan himan, waan akkasii ta'a kan jedhan, otuma urjii lakkaa'anuu mootiin guddaan tokko, mootonni baay'een dhalatan biyya garagaraatti, urjiin akkasii garuu mul'anne. Urjiin addaa dhalachuun mootii dhalachuun Masii kan ibsu wayii tokko dhufeera. Mootiin amma dhalate kun gara biyya Yihuudaa keessatti dhalataa. Inni immoo mootii moototaati. Inni immoo gooftaa gooftotaati. Kanaaf isa mootii moototaa ta'e, isa mootota irratti mootii ta'e, isa gooftaa irratti gooftaa ta'e kana ilaaluu qabna jedhanii biyya fagoorraa ba'a biiftuudha. Kennaa garagaraa warqee kana fa'aa, ixaana kana fa'aa, qumbii fa'aa qabatanii hin dhufan jira biyya fagooti. Egaa warri biyya keessa jiraatan mooticha dabalatee luboonni barsiisonni seeraa dabalatee macaafa keessatti kakuu kan dhagaan dubbisaa barsiisaa kan turan garuu dhalachuu Masiis kakicha sirraafataniiru eeggachaas hin turre. Erga warri ba'a biiftuudhaa dhufan kun isaan yaadachisan illee hin dammaqne. Irriba hafuura hamaa keessa jira. Waa'een dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos homaa isaanitti hin fakkaanne sirumaa hin gaddan hin raafaman jedha. Maaliif raafaman? Fooni miti kan raafame. Seexana isaan keessa jirutu akka inni dhalate kun mootummaa isaa diigu, akka inni dhalate kun cubbuu diigu beekee mootii Heroodosii fi warra biyya san keessa jiru keessa taa'ee hin raafame. Seexanni duuka raafame. Hordoftoonni seexanaa duuka raafaman. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan raase. Warri fagoodha jedhaman garuu isa dhalate kana laaluudhaaf gammadaa dhufan. Gaafa arganis immoo baay'ee gammadan jedha. Ol lixanii mucicha haadha isaa Maariyaam wajjin argatanii lafatti gombifamanii gammachuudhaan in sagadaniif jedha. Sagaduu duwwaayyuu miti kennaa mootii tokko kennamuu danda'u. Kennaa gati jabeessa biyya fagoodhaa fidanii dhufanii in sagadaniif. Sagaduu duwwaa miti harka qullaan dhufne mootii kana duukammaa harka qullaa hin dhaabbannu. Inni mootii addunyaati. Inni mootii moototaati. Inni hunduma keenyaaf abdiidha jedhanii isa simachuudhaaf hin dhufan jedha. Dhufanii raawwatanii qorxii isaanii bananii qorxii isaanii san keessaa saanduqa isaanii san keessaa warqee fuudhanii hin kennan. Ixaana fuudhanii hin kennan. Qumbii harka fuudhas hin kennanidha. Baay'ee gammadan jedha. Isa bira akkuma tutturaniin Waaqayyo immoo halkan jara kanatti abjuudhaan dubbatee karaa dhuftan irra hin deebiinaa. Mootiin Heroodos sun hammina yaadeera. Kanaafuu isin karaa biraa deemaa jedhee Waaqayyo abjuudhaan isaatti dubbatee isaanis karaa biraatiin hin deemanidha. Egaa dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra kaan raaseera. Warra kaan immoo gammachiiseera. Warra kaan sodaachiseera. Warra kaaniif immoo ifa fideera. Egaa Luqaas irra dhagnee gaaf laallu Luqaas boqonnaa 2:8 dhagnee gaaf laaltan tiksoonni tokko immoo naanii sanbakkeetti halkan dabaree dammaqanii hoolota isaanii eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo dinkata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gonfichaa naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan naanii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawit
ishee kakuu qabdu sanatti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaa immoo kana mucaan wayaatti maramee siree horii keessa nyaatu irra ciisuun in agartu isaaniin jedheedha. Ergamaan kun tiksootatti mul'ate. Lubootaan gafoota lubootatti mul'anne, barsiisota seeratti mul'anne. Sababni isaa isaan caaffata qulqullaa ofirraa qabu. Warra caaffata qulqullaa tuffatan, warra qorachuu hin barbaanne, warra akka macaafatti jiraachuu hin barbaanne waan ta'eef Waaqayyo luboota warra dhiyoo hin jedhan, luboota warra tajaajiltoota hin jedhan, warra nuyi hangafa hin jedhan, warra nuyi abbaa amantiitti hin jedhan, warra seera beekne jedhan bira darbeeti, warra biyya fagoo, warra baha biiftuu, warra hundeen isaanii waaqarraa fagoo, warra milikkita qofa ilaalanii jiranitti dubbate. Asitti immoo biyyatti deebi'ee tiksoota gatiitti hin galle, tiksoota ija namaan guunnetti dhufee raawwatee mul'ate. Ergamaan kun dhuunfatee hin sodaatan jedha tiksoonni sun. Hin sodaatina. Ani har'a misiraachoo gammachuu guddaan isinitti himate. Tiksootatti himamin gurguddoota jalaa dhofamee tiksoota warra xixinnootti himan. Hin sodaatina. Misiraachoo isinitti himna. Har'a fayyisaan dhalate hin jenne, fayyisaan isaanii dhalateera. Dhugaadha. Fayyisaan sun tiksoota sanaafis dhalateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guddaadha, xiqqaadha, garaagarummaa tokko malee addunyaa kana harka seexanaati, harka cubbuutti baasuudhaaf hundumaaf dhalate. Gammachuun hundumaaf, xixiqqootaaf gammachuu ta'e, gurguddootaaf gammachuu ta'e, saba dukkana keessa deemaa ture hundumaaf ifatu ta'e. Mallattoon isaa immoo kanadha. Jaluma muree magaalli inni itti dhalatu immoo tiksoota kanatti jarrillee macaafa keessa qoratamee Beetelitti dhufe. Kun immoo magaala Daawit, magaala ishee qulqullooftu ishee kakuu qabdu san keessatti fayyisaan dhalateera. Isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Inni immoo Kiristoos goofticha, masicha isa goofticha, isa dibamaadha, isa kakatame santu raawwate. Mallattoon isaa immoo akkasi. Wayaadhaan maramee siree horiin keessa nyaatu keessa hin ciisadha. Agartuu? Kiristoos isa addunyaadhaaf birmaduu baase kanaaf gurguddoonni iddoon qaban. Lafa ciisichaallee lafatti dhalatullee hin dhabe. Biyya lafaaf nama hundumaaf dhufee gurguddootaan hin dhiibbame. Kanaaf garuu warra fagoo jiranii fi warra xixinnoo biyyoolii tiksoota jedhamsan keessatti hin mul'atan. Tiksoonni sunis kottaa waa Waaqayyoon warra kaan jalaa dhoksee nu xixinnootatti mul'ise kana dhagnee in ilaallee horii isaanii gatanii gammachuudhaan kan ka'e dabareedhaan eegu turan. Amma garuu hoolota isaanii gatanii horii isaanii dhiisanii ergamoonni Waaqayyootti dubbate kana ilaaluudhaaf hin dhufan jedha. Hin dhufan jedha. Akkuma ergamoonni isaanitti dubbatan san ariifachaa dhaqan jedha. In argan akkuma arganin waan isaanitti mul'ifame hundumaa hin himan, hin sagadanii jira. Haa ta'uyyuu malee Maariyaam garuu waan tiksoonni jedhan sana hundumaa yaada isheetti qabattee, qalbii isheetti qabattee itti yaaddi turte. Sababni isaa duraan dursitee waa'ee mucaa kanaa, waa'ee masii kanaa, waa'ee dhalachuu daa'ima kanaa dhageessee turte waan ta'eef isa dhageesse sanaan of bira qabdee itti xiinxalti turteedha. Xiinxalti turteedha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo, egaa ayyaanni nu komajnu kun Kiristoos gooftaan keenya har'a dhalate osoo hin taane guyyaan itti dhalate sanaan ifatu ta'e, seexanatu raafame, cubbuutu raafame, biyya lafaatu raafame, birmaduu itti baane, golgaa dukkanaatu tarsa'e. Egaa Kiristinnaan kan jalqabe hin dagatinaa. Kiristinnaan kan jalqabe dhalachuudhaan jalqabe, du'ee fannifamee du'ee awwaallamuusaan mirkanaa'e, du'a moo'ee ka'uudhaan immoo fiixan baafame. Egaa Kiristoos dhalateera akkuma dubbatame, dhalachuurra darbee fannifamee du'ee awwaallameera, awwaalas diigee ka'eera. Amma immoo mirga Waaqayyo abbaa jira. Kiristoos inni yeroo sana karaa Maariyaam durbarraan dhufee dhalate sun har'a immoo deebi'ee hin dhufa. Dhalachuusaa yaadachaa, fannifamuusaa yaadachaa, nuuf jedhee du'uusaa yaadachaa, kabajaa. Haa ta'uyyuu malee immoo deebi'ee dhufuusaa immoo hin eegganna. Abdiin inni irraa kun isa raawwate.
Hinna lataa eeggachaa turan raawwateera. Hinna lataa isaa koo luboonni beeku. Hinna lataa isaa koo barsiisonni seeraa beeku. Hinna lataa isaa koo guutummaan Yihuudootaa beeku. Garuu dhalachuu isaa simachuu hin dandeenye. Gaafa inni dhalatu inni hiban ofirraa. Nuunis akka jara kanaa kan taane otoo macaafa beeknu, otoo waa'ee Kiristoos lallabnu, otoo deebi'ee dhufa jennu girri baay'ee keessa deebi'ee dhufuu Gooftaa akka hin daganne. Sababni isaa inni deebi'ee dhufa ulfinaan. Yeroo deebi'ee dhufutti garuu akka hattuutti deebi'ee dhufa. Warra kaanitti faraduudhaaf, warra kan saataan immoo lafa inni jiraatu haa jiraataniif fudhachuudhaaf Gooftaan keenya deebi'ee hin dhufa. Egaa sagalee dhageenye kana Gooftaan nuuf haa eebbisu. Maqaa waldaa amantoota keenyaa, waldaa amantoota Fiichee Salaaleetiin irra deebi'ee baga geessanii ayyaanichi ayyaana gaarii, ayyaanichi ayyaana jaalalaa kan maatii keessa wajjin gammaddaniitti dabarsitan, kan gurri keessan misiraachotti dhaga'u, kan ijji keessan itti gaarii ta'u, yaadannoo gaarii kan sammuu keessan keessa tafu isiniif haa ta'u jedha. Egaa miseensi waldaa keenyaa, tajaajiltoonni waldaa keenyaa, hojjettoonni waldaa keenyaa, deeggartoonni waldaa keenyaa alaaf keessa fagoo dhiyoo kan jirtan hundinuu baga geessaniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedha. Ulfaadhaa kadhannee xumurra. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Dubbii dhageenya kanaan akka jiran ati nu gargaari, nu gati nu dhiisin, ati qofti nu ta'i. Ammas yaa Waaqayyo, ati hin dhufta yoo ta'e nu yaadadhu, hin turta yoo ta'e immoo maqaa Yesuus Kiristoosin waggaan nu ga'uun, nu tiksuun, akka dubbii keetti jiraachaa deebi'ee dhufuu kee immoo eeggachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Kana hunduma jedheensi kadhadhaa maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosin. Ameen. Eebbifamaa. Gooftaan isin haa eebbisu.